si fayyadaatii guduunfadhu. Wanta hojjettu irratti harka hin kennin. Namni abjuu guddaa qabu humna guddaa qaba. Nama dhugaa qabu caala. Waan of harkaa qabu kan hin beekneef namni waan tokko illee harkaa hin qabne tokkodha. Kanaaf waan keessa kee jiruu fi hamma kee beeki. Ati sooressaadha kan ormaa hin hawwin. Gara duubaatti deebitee jalqaba kee jijjiiruu yoo dadhabdes hamma iddoo jirtu irraa kaatee garuu dhuma kee jijjiiruu ni dandeessa. Kanaaf kaleessa kee dhiisitii har'a kee irratti xiyyeeffadhu. Sababni isaas kaleessi seenaa ta'ee dabreera. Har'i kee garuu si harka jira. Onnee sobaa qabattee hamma namatti dhiyaattu namoota onnee dhugaa qabatanii si eegan dhabdaati. Of eeggadhu. Dhiisimee si miidhaati. Namni baay'een si hin beeku ta'uu danda'a. Kan si hubatu garuu xiqqoodha. Kanaaf warra si hubataniif iddoo kenni. Hojiiwwan gurguddaan kan hojjetaman humnaan osoo hin taane malaa fi obsaan. Waan har'a godhuu qabdu yoo boru goote waan har'a argachuu qabdu boru argatta jechuudha. Waan hundaa dura ofiif bakka laadhu. Kan sirra sitti aanu waan hin jirreef. Of beeki kan sirra si beeku waan hin jirreef. Namni kaayyoo ofii beeku jaalalaan hin kufu. Kaayyoo fi galmaan ga'uuf kufa malee. Humni guddaan diina ofii ofitti firoomfachuuf nama dandeessisu jaalala qofaadha. Jaalalli meeshaa ati yoo of harkaa qabaatte yeroo hundumaa ittiin mootuudha. Yeroo hundumaa yaada, dubbii, hojii kee guutumatti tokko gochuu yaali. Yaadota kee qulqulleessi. Inni kaan hundinuu gaarii ta'uuf jira. Namni dadhabaan dhiifama gochuu hin danda'u. Kan dhiifama gochuu danda'u nama beekaa, ogeessa, hubataa fi jabaadha. Kanaaf nama dadhabaa fi gowwaa irraa dhiifama argachuu hin kajeelin. Namni yoo si jibbu qofa osoo hin taane yeroo si jaalatus maaliif jedhii of gaafadhu. Galaanni of duuba hin deebi'u. Atillee akka galaanaatti jiraadhu. Waan dabaree irraanfadhuutii waan fuulduraatti xiyyeeffadhu. Yeroo hundaa gaarii yaadi. Gammaddee jiraachuuf wantoota asii gaditti ansiif tarreessu kana obsaan na dhageeffadhu. Tasuma gungumuu hin baay'isin. Gungumuu ofirraa dhiisi. Waa'ee jireenya kee teessee yeroo gungumtuu jireenyi kee ittuma si aarsee si harkaa baduu danda'a. Namni jireenya gammachuu fi mijataa uume hin jiru. Waan barbaadde hunda qabaachuu baattus kan qabdutti gammadii isa siin barbaachifne immoo ofirraa hambisi. Baay'ee yaaduu dhiisi. Waan gaarii yaaduu jalqabuu keen dura waan hamaa sammuu kee keessaa balleessi. Yeroo waan hamaa yaaddu humni kee hundumtuu isarra ta'a. Yeroo kana sammuu kee maal yaadaa akka jiru daftee hubattee ofirra deebi'uu qabda. Eeyyen garuu jecha jedhu dhiisi. Eeyyen garuu jechuun mallattoo yaada dadhabaati. Yeroo akkana jettu waan qabdu caalaa qaawwa keettuu sitti mul'ata. Fakkeenyaaf namni tokko hojii kee ni jaallattaa yoo siin jedhee ati immoo eeyyen garuu mindaan isaa xiqqoodha yoo jette kanuma. Jireenyi kamiyyuu bu'aa ba'iin guutamaadha. Dhamaatii jireenyaa irratti yoo xiyyeeffattee gammachuu jireenyaa dhabda. Gammachuun immoo irra caalaan waan sammuu keenya uumuudha. Kanaaf eeyyen garuu jecha jedhu ofirraa dhiisii eeyyen jedhi. Fuulduratti waan fooyyessuu qabdu haasa'i. Dursitee of amansiisuu irraa of eeggadhu. Yeroo tokko tokko wanti hamaan nuti yaadnu hundinuu waan nu raawwatu fakkaata. Kun dursanii of amansiisuudha. Fakkeenya jireenya keenya waan dhumateef boolla keessa waan gallee jennee fudhanna. Kun garuu haala amma keessa jirru qofa ture. Namoonni baay'een rakkina keessa jiran keessaa bahuu caalaa rakkina keessa jiran maaliif akkamitti akka keessa galan qofa ibsuuf hubachuu danda'u. Kun garuu dogongora. Akkaataa
rakkina sana ba'uu qofa osoo hin taane falaa rakkina sana keessaa ittiin ba'an barbaaduu barbaachisaadha. Yaadota dhibaa'ummaa of keessaa balleessuudhaan ofii kee of cimsuu dandeessa. Fakkeenya nama gammachiisuudhaaf dhamaata yoo ta'e yeroo namni hundinuu sitti gammadu qofa gammadda. Garuu akkas miti. Duraan dursa ofii kee gammadi. Jireenya kee akkuma ati gootee ta'a. Gara fuula duraatti tarkaanfadhu. Yaada kee qofa jijjiiruun tarii furmaataa barbaadamu fiduu dhiisuu danda'a. Kanaaf tarkaanfii fudhachuu jalqabuu qabda. Fakkeenya nama filannoo kootiif ta'u jaalachuu hin argadhu jechuurraa nama akkanaa hanga yoona hin argine garuu gara fuulduraatti nan argadha jechuu qofa osoo hin taane qabatamaan argachuuf yaaluu qabda. Hojii yoo ta'e jireenya kan biraas kanumaan wal qabata.